abdiidhumaan eeggachuu qofaadha. Humni kun beela cabsateera. Bu'aa ba'iin akka kanaa kan isa quunname humni poolisii kallattii kanaa bakka leenjiin loltummaa adda bilisummaa Oromoo itti kennamu ga'ee jira amma. Kopheen dhiyeenyatti argame kunis waa jiraachuu isaatiif mallattoo guddaadha. Namni jiraatu malee kopheen eessaa as dhufaree? Amma ragaan sochiin namaa toora kana akka jiru akeeku argameera shakkii malee. Kana qabatanii bal'isuun funduratti adeemuun eenyufaa yoom as turan isa jedhuufis hubannaa shakkiidhaan ala ta'e qabachiisuudhaaf gargaara. Waa malee manni dhaaruu akka jedhan san ta'e akkuma xiqqoo adeemameen iddoon kun sochiin bal'aa kan keessa ture ta'uunsaa hubatame. Muggiidhaa garjiidhaa achi saaraa baraa achi laga kojjii gaanii gaara saarrootti fulla'uudhaaf deemsa guyyaa torbaa gaafata. Kana adeemuudhaaf ammas qophiidha. Achi booddee katangaan guyyaa keessaa sa'aatii 7 irratti immoo waraanni marsaa lammeessuudhaa jalqabameera. Humna adda bilisummaa Oromoo as ture rukuchuun danda'ameera. Yeroo adda addaatti qonnaan bultoota hedduu kan ajjeese. Humna loo'ee gara giddu galeessa biyyattiitti seene geessisu kan bobbaasu Laggasaa Wagii garuu as buuteensaa dhabameera. Dhugaan tokko garuu jira. Humni yeroo garaa garaatti isa duukaa turee fi qajeelfama isaatiin bobba'aa ture har'aas hin jiru. Laggasaa Wagii kophaasaa hafuunsaa dirqama ta'eera. Innis jedhan ji'a tokko oliif kophaa jiraateera. Adeemsa keessa waan nyaatu dhabeera. Uffata sin qabu. Maarree namni kun garamitti adeema hin jettanii? Inni silaa malan dhabu jedhan. Kanaafuu waa malateera har'as. Humni poolisii isa adamsa. Isaan irraa miliquun immoo dhugaadha. Barbaachi poolisii itti fufeera. Argachuun garuu isaan taane. Qonnaan bulaa ajjeesaa saamee saamsisaa kan ture Laggasaa Wagii har'a keessummaa mana qonnaan bulaa tokko dhaqaa jira. Na uwwisaa na nyaachisaa jedhee gaafachuu. Achi hoo. Galgala sa'aatii 4 nuuf. Sa'aatii 4 nuunaan buddeenaa kennee baatiriitti qabnaan baatirii natti hin qabinii buddeenaa kennee du'aa kootii jedhe. Isa booddee buddeen ka'ee lafaa warraa koo kaasee buddeen kenneef. Buddeen kenneefi isa booddee buna naa danfisaa buna danfisiiseef. Isa booddee borii addunyaa na boqochiisaa na baay'ee rakkina qabuun jedhee. Wayyaas immoo xinnoo waan xiqqoo hin qabneef waan uffatee gachiisu hin qabu jennaan wayyaa siisiin kennaa waan uffattee bultuun jedhee. Isa booddee otuma seenyaa somnoo sa'aatii 7 ta'e. Afuriin dhufe. Sa'aatii 7 taanaan rafiin jedhee. Rafee ani egaa ofumaan ciisa malee yaadi koo hin nan ciisne. Yaadi koo nan ciisne na wacaa garuu lafti kana dura ammoo dhaga'eera. Isa booddee isa raffiseetanii manaa kootiin mari'atte qalbiidhumaan. Amma namicha ni wancaasaa hoo intini ta'e bu'inaa naan jette. Obseen ciise. Sa'aatii 12 keessa sa'aatii 11 qoqqoonini lafaa ka'ee raawwadhee manaa koo tuqee mucaa xiqqoo tokko inni jala jira. Mucaa xiqqoo sana gabbaaseetanii dullaa tokko buddeen ittiin dullaa kanaan inni rafaa inni namichi rafaa meeshaa bitti hirkise. Sa'aatii meeqa? Sa'aatii 11. Halkan barii keessa. Amma sa'aatii 11 dullaan dhahee lafa inni ciisutti. Isa booddee manaa kootiin meeshaa naaf yennaan naatee raawwattee isheen meeshaa dhiistee dullaan narratti na gargaarte. Isa booddee wanni achi lafaa ce'ee wanni meeshaa fudhatuni dullicha gatee meeshaa harkatti qabadde. Meeshaa harkatti qabadde
meeshaa harkatti qabaddeen amma wal qabannee keeshaa boqqolloo tokkotu jira boqqolloo gubbaa dabarsee wanni na kuffisuun fuudhee qophaase. Alatti na qabatee nyaggoyeen qabadee meeshaa sadafii seetii caccala isaatii fi afamuusii nyaggoyee qabadeedhanii ofirraa qabe caccala isaa deeffatee inni na arginu narkutuuf harka mirgaatiin harka tokko miidhamee harki bitaa miidheera. Ammoo kanaanini haati manaa kun irratti irree nooftii rukuta'u rukutti inni iyyiti namni naaf hirmatu inni dhabame akka namatti sila tuqu nan dhabe. Isa booddee otuma iyyituu deemtuu nyaatee ulee gattee harkumaan nagatti tumti. Isa booddee baakoo na nyaachiftuu diinni na nyaateera biyyoo abbaa keessa na nyaatuun jedheen. Ammoo kanaan inni kun hirribaa ka'ee fiigaa dhufe. Maal keessan? Obboleessa kooti. Qotisuudha. Isa booddee baakoo maanni inni nyaan jennaan diinaa narratti dhayu akka abbaa keessa dhahuun jedheen. Achumaan narratti dullaa lafarra buuse. Nagatii jala wateetu isa kana qabate harka mirgaatii. Harki bitaa miidhameera. Amunni isa kana qabatutu haati warraa koo dullaa lafarra buute. Isarratti immoo amma waan gadhiisee amunni akkasii utaalee dhaabbatee ol galagalee dhaabbatuuni meeshaa ishee cancala deeffateera akka inni keessa jirus hin beekuun misaachi qabee gaafa gadi tirisu fuudhee achi buuse. Naa gujjaa keessa darbatee buuse. Achi waan abbaa koo akka inni kun achitti dullaa lamatti dabalee bakka raawwate. Waraanni inni raawwannaan inni eega inni raawwate hin qaqqabne. Eega inni du'ee raawwateen nama midhaan eegu ijoollee naannoo waameetanii akka waraana naa waama. Kunoo nama akkasii akka ta'eera. Diinni sababamee harkatti eeganii waraana ergee waame. Isa booddee diriiranii isaatii lamaan dhufan. Dhufanii baakoo qawwee dhukaasa bananii daddasii tokkosanii hawuu eeganii waraqaa meeshaa isaa fudhanii ilaalanii maqaan isaa isa. Maqaan isaa isa. Ammoo kanaan egaa ittiin birmatee akka nama 300 oliidhaa namni birmatee guyyaa guutummaarra oollee intiniidhaan dhufanii qarratanii namicha walgahii gaafa yaa'e sanas qarratanii baakoo fuudhanii galjeetti finne laalootti finne. Laalootti finnaa warri galcheedhaan dhufanii nuukaa fuudhanii. Kana haalli koo. Otoo akkasiin go'iin dura eenyu isin gorsanne barumsa isaa eenyu? Barumsa isaa warruma walgahii yaasisu nama akkasii arginaan akka itti kaatanii kan jedhani walgahii keessatti hin dhagaye. Kanatu wanneedhaan akka kaanaan inni kan hojjedhe. Waggaa dheeraadhaaf uummata dararaa kan ture Laggasaa Wagii qonnaan bulaa naannootiin ajjeefameera. Nagaan naannoo kanaa eegamuudhaaf humni farra nagaa rukutameera. Durataa adda bilisummaa Oromooti kan ofiin jedhan Daawud Ibsaa Laggasaa Wagii ajjeefamuusaa amananii humna waraana mootummaatu ajjeesee jedhanii sobaniiru. Raadiyoo alaa tokkoof dhiyeenyatti yeroo ibsanitti dhugaan jiru garuu faallaa kanaati. Humni waraanaa kallattii adda addaan bobba'e booddeetti deebi'aa jira. Karaan yoo deeman guyyaa 7 guutuu fixe deebiitti immoo guyyaa 2 qofaadha kan gaafate. Karaan maaf gabaabbate yoo jettan ummatatu karaa gabaabaa akeeke. Lagni ammallee inuma jira. Asittis ummatatu akka itti ce'an agarsiisa. Kanaan gargaaramee humni poolisii gara booddeetti adeemsa isaa itti fufeera. Bishaan daakuudhaanis ni gargaara ummati. Meeshaa isaaniis baadhachuudhaan.